Bakka buutonni paartilee morkattootaa fi hoggansi mootummaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa kutaa magaalichaatti piroojektota misoomaa hojjetaman daawwachuun sagantaa mana harka qalleeyyii haaromsuu eegalchiisuun maaddiis qoodaniiru. Bakka buutonni paartilee morkattootaa daawwannaa kanarratti argaman daawwannaa taasisaniin waan gaarii kan argan ta'uu himuun mootummaas ta'e paartilee morkattootaa keessoo isaanii sakatta'uu akka qaban akeekaniiru. ጅማሬውን አለማድነቅ ደግሞ አይቻልም ማለት እየተሰራ ነው ያለው jalqabbii jiru osoo hin dinqisiifatiin bira darbuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan daawwannaa keenyaan hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaa jiraachuu agarreerra. Keessattuu qaala'insa jireenyaa jiru hiikuudhaaf hojiin giddugala gabaa hundeessuu hanga oomisha qulqulluu galchuun hojjetamaa jiru gaariidha. Waliin ga'iinsa irratti garuu hojjetamuu qaba. Waan daawwanneen hedduu gammadneerra. Keessoo keenya ammoo sakatta'aa bakka rakkoon jirutti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa deemuun murteessaadha. Nama biyyaaf dalagu fakkaatanii diigumsa biyyaallee barbaadan jira. Isaan kun eentu diiguchaaf deema eentu biyya ijaaruuf deema kan jedhu mootummaan illee gargar baasee paartonni jiranillee of keessa isaanii laalanii yoo sirratee qolaa qalbiidha yoo ilaalle biyya kana fuulduratti sochoosuu ni dandeenya. በልማት ዙሪያ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመግባባት hojii misoomaa irratti walii galuu fi wal dubbisuun waan hojjetamaa jiru ilaalerra waan gaarii agarre ilaalcha yaada gama siyaasaan jiru hunda hiikuudhaan wal hubannee wajjin taanan magaalli teenya guddachuu dandeechi. Biyyis akkasuma jechuudha. Biyyi kan ijaaramtu dhalootani kan jedhan bakka buutonni paartilee morkattootaa kunneen Itoophiyaa sirni dimookiraasii keessatti dagaagee ijaaruu keessatti hirmaannaan paartilee morkattootaa cimuu akka qabuus dhaamaniiru. እንግዲህ አገር በትውልድ የሚገነባ ነው። Biyyi kan ijaaramtu dhalootaani. Tokkoon dhalootaa biyya ijaaruu keessatti ashaaraa isaanii ol kaa'anii darbuu qabu. Biyyi waliin qabnus tokko nus biyya addaa hin qabnu. Itoophiyaa guddoo dirreen dimookiraasii keessatti babal'ate ijaaruudhaaf waliin ni hojjenna. Gamaa gamas dhaabbannee osoo hin ta'in akkuma amma tokko taanee paartii 11 nuti kan laalaa turre paartonni 11 kun haala tokko socho'aa jirra. Paartonni afaanillee mootummaanumtillee karaa banee paartonni mormitoota kan biraallee jijjiiru waan ta'eef kana caala iftoominaan olitti dhiyaannee biyya kana fuulduratti oduu tarkaanfachiifnee gaariidhaan jira. Hojiraachiisa olaanaan kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Admaasuu Dachaasaa kaayyoon daawwannaa kanaa hubannoo uumuu ta'uu eeranii mootummaan abbootii qabeenyaa fi lammiilee magaalattii hirmaachisuun hojiilee misoomaa mul'achuu danda'an hojjechaa jiraachuu paartilee morkattootaa hubachuu qabu jedhaniiru. Paartileen morkattootaa hojiileen akka mootummaatti hojiileen akka paartiitti hojjetamaa jiran maal fakkaata kan jedhu itti dhiyeenyaan akka isaan hubatan akka isaan baran baruu fi hubachuu qofa miti booda wajjinis hojjechuun akka danda'amu san irratti walii galtee uumuu fi kanaaf mootummaan kophaasaa qofa odoo hin taane jiraatota magaalaa wajjin abbaa qabeenyaa magaalaa wajjin walii galee mari'atee akka inni hojjechaa jiru qabatamaan sirriitti akka isaan hubatan gochuu keessatti daawwannaan har'aa barumsa guddaa kenneera inni yaanna. Biyya ijaaruu keessatti paartilee morkattootaas hirmaannaa taasisaa jiran cimsuu qabu kan jedhan obbo Admaasuun oolmaa har'aanis hojiilee gama nageenyaa misoomaa fi kenniinsa tajaajilaa fooyyessuu irratti paartilee morkattootaa waliin hojjechuuf kan waliigalan ta'uu himaniiru. Hojiileen akka magaalaattis akka biyyaattis hojjetaman kuni ka'umsi isaanii biyya ijaaruudha. Biyya ijaaruu immoo mootummaan kophaasaa kan ijaaru miti lammiilee wajjin ijaaraa paartilee morkattootaa wajjin ijaaraa paartilee morkattootaa hirmaannaa isaan qaban guddachuu waan qabuuf isa irratti akka isaan hirmaatan gochuu wajjin wal qabatee hojiin hojjetamu guddaadha. Haala waliigalaan kan irratti waliigallee xumurree har'a hojiilee wajjin hojjechuu dandeenya. Hojiilee misoomaa, hojiilee nageenyaa, hojiilee tajaajilaa irratti dhimmoota biyyaa fi magaalaa guddisan irratti waliin qindoomnee hojjechuuf waliigalleetti kan marii keenya xumurree akka waliigalaatti